dhaqeen ture. Naasitti illee akkas ture. Ergan dhufee fayyaan sinitti fakkaadha. Ani giseen dhufee asirratti sinitti kolfee maal jedhu ittiin dagachuuf ture. Yaani guyyaa hojjechaan oolaa osoo na dhukkubu iyyuu taa'uun hin jiru. Mana kana keessa kophaa kiyya mana guddaa keessa hojjedha. Nyaata natu hojjeta. Daa'ima 10 nama baay'eedha. Kana hunda danda'ee kophaa kiyya ture. Silazii dhukkubsadhee ciisuun hin jiru mana kana keessa. Gin yeroo hunda giseen as dhufu namni hin jiraami. Gisee tokko nama si dhaggeeffatu si barbaachisa beektaa. Sababa kanaafin miidiyaa irra dhufee toon yeroo hunda isa daggachuu dhukkuba kee daggachuuf kolfa malee no baay'ee tokko ture. Amma gin sa'aatii ammaa kanatti immoo mana kana keessaa iyyuu ba'uun barbaada ture gin ergan dhufee amma ji'aaf akkas guyyaa 4 guuteera gin mana kana iyyuu nama na baasu namni duraan ani beeku hundumtuu kaan biyya galeera. Kaan isaan immoo injiraame hiriyoota zabana kana hin jijjiiramu. Sababa kanatti amma immoo duraan jechuudhaan samuun kana battaan sana dhukkubaa jira dhugaa rabbii jechuun dhukkuba namatti himachuu hin dandeenye tokko jiran battaan sana dhukkubaa argin kolfee ofirra dabarsuutti hin jira gan dadhabeennan kaleessa baqqaa na agamtee jirti. Lakkaa ciisee hin beeku dhukkubsadheen na agamtee jirti na fidii deemannaan lakkaa isheen damooza kiyyaan naan eegaarti. Damoonni kiyyayyuu gaheera gan ishiin ganaa seete beektaa. Dhukkubni garuu gisee namaan hin eegu dhugaa rabbii. Cakkaanii araboota kanaa dhugaa odoo argitanii በጣም nama asaazana yaani kan isaanii jechuudha. Osoo daa'ima ishii taate dhukkubni gisee namaan eega gaa'is. Osoo ilmoo ishii taate akkas gooti ture. Yaani ka በጣም ተነከፈነን ቦየም beekuge በጣም ተሶን kifaate ishii beeku osoo maalummaa ishii beeku as deebi'ee dhufee tooni amma mooyyee baasee sana caalatti dubbachuuf fedhu gin guyyaa tokko kifaate ishee haasa'ee hin beekan jechuun yeroo hunda gaarii ishii naasaan ture. Ginarrammoo mana kana iyyuu ba'uu hin fedha jechuun ala keessan wayya agammaatetti tureen ture baay'ee cakkanee obseetiin kaayyoodhaaf hin biyyaa baay'ee karoora kiyyaan galmaan gaadheetiin obseetoon har'a ga'ee ture. Yeroo sanallee akka sanatti na dhukkubee miila na dhukkubee sanaan na jilbiifachiistee waan bariirra meeshaa na dhiskisiisaa turte sanaa akka sana hin jirre. Gin har'a fiyaansa jechuudha ashuraanshiin hin qabaani koontiraasan jira waan ta'eef bakki ashuraansii sana osoo hin taane dhukkubni kiyya katamaa guddaa barbaada. Isayyuu hin jiruu malee guyyaa takka hin jiraa jettee hin beektu. Hin qabuu malee nan qabaa jettee hin beektu. Waan akkanaa kana akkasuma godhe akkasi barnaan jetti malee waan akkanas waan inni barbaachisan naa goote hin beektu. Damoozallee gaafadhee ji'a dabartee jechuudha. Ji'a amma zoorii jiini kiyya lammata dhufu saniitti naan eegdi. Yoo namticha ishee gaafadhe malee jechuudha. Amma immoo gatiin kaardii 150. Gatii kaardiitti malee hangamu jechuun wanni ittiin na akkamsiistu hin qabdu. Gatii kaardii 150 maaliif hin kaffale jettee ganaa jiini kiyyayyuu tarbeera. Amma gana ji'a kiyyaa sanitti torbii tokko jabar hin jiru dooktoriin naan jetti. Na kifaatiin ishee bataam itti dhugaa rabbii guyyaa takka hagan namni mana madaamii keessa waggaa 5 dalagu hin jiru dhugaa rabbii. Namni baay'een madaamiitu waasitti goota naan jedha gen haga kana guutuu ishee danda'ee tooni. Chaarjillee gaafa banaa bittu 5 narraa fuutee qofa 50 wanti kenne 50 hin bite jettee chaarjii moobaayilaa natti deebisti malsii naaf hin kennitu turte. Har'a gen 150 jettee har'a boruuf taanetti dhukkubni gisee namaan hin eeguun gen amma bataam itti salachee waan dadhabeef shiidhan jedhe har'a boru torbee darbe kamisa naan jettee turte kamisa sana eegin har'a hona fuudhi deeminaan jennaan har'a namni na fuusi fuudhee deemu jiru ijoollee rafanii jiran jetti okay jedheen dabarse yoom na fuutee deemte jennaan ishi guyyuma ta'e naan jette okay darbe torbee tokko darbeera jechuudha. Amma kaleessa bataam itti natti abaasee naan lakkine fuudhi deeminaa gamteerteedhiin bu'anii dhaqee bu'aatii itti mee jechuudha. Bu'aatii itti meennaan dooktoriin mana hin jiru naan jedhanii baramnaa na jette eessaa fidde bilbila isaa yaane. Gan bataam kifaatiin isaanii dhugaa rabbii jechuudha dhukkubni gisee namaan hin eegu.
gaafa amman du'ee tooni amman dhukkubsadhee algarratti ofitti na eegdishiin. Dhugaa namni yeroo asirra ba'ee kolfa hunda gammachuu waan qabu sanitti fakkaatina dhugaa ani dhukkuba kiyya irraanfachuufinin as ba'ee kolfaa ture sammuu na baxxaamti na dhukkubaa ture gin dhukkuba kiyya dagachuufinin yeroo hunda dhufee galgala ganamas dhufee asitti kolfaa ture baay'ee na dhukkubaa jira. Gin har'a namtichi ishee immoo mana hin jiru dhirsi ishee erga mana ba'ee abbaa ishee dhukkubsatee abbaan isaa dhukkubsatee erga biyyaa fuudhee biyyaa ba'ee ji'a guutee jira. Tarii namni tokkollee jechuun isa dhugaa namni ofiifuu ta'uu hin dandeenyu gisee tokko namaaf taanan nama. Dhukkuba namni namatti himachuu hin dandeenye na dhukkubaa jira. Na akkas jireenya akkana gisee tokko dhugaa battaamti na aarsitee naan jechuun har'a nama taa'ee na dhaggeeffatu jira akkas nama bisoota keetti mattuyyuu si barbaachisa sa'aatii kanatti namni immoo hin jira. Boo waan na barbaachiseef boo'een baafadha deemuun. Ameen. Cikkaan isaanii wallee akka kanatti osoo hojjettuu fi akka kanatti guyyaas akkana dhukkubeedhee kanan ciisee hin beekne osoo akka kanatti hojjedhuu fi birriin 150 waagaatti qabaatti ishii biratti. Minnoo yaani nasaa yoo sonne wannuma guddaa yoo soo gaafatee jechuun har'a birriin akka kanatti halkanii guyyaa riibatti dhabu kun bar booda yaani dhukkubni har'a na dhukkubu kun booda guddate bakka hin taane noora keessa barna yaalchisuu hin danda'u. Birriin irratti dadhabu kun dhugaa rabbii boru ana bituu hin danda'u yaani ana deebisuu hin danda'u. Osoo aga fedhe hojjedhe saarii 24 akka kanatti hojjedhe boru har'a ugaan gisee xiqqashoo kana akka kanatti ishee kadhee mana yaala nageesse deeshii dadhabu kana boru bar isani har'atti dadhabu kana nabsee kee na deebisuu hin danda'u ana na deebisuu hin danda'u boru takkaawwa tokko na harka beenna of deebisuu hin danda'u maallaqni nan deebisu see galee har'a yoon of hin dhaqqabne boru kan kanaa ol ta'ennaan maallaqni har'a akka kanatti ittiin natti qoostu akka kanatti riibatti na dhorkite akka kanatti wanno itti dadhabee saarii 24 hojjedhu kuni nan deebisu nan fayyisuu hin danda'u gonkumaa. Dhugaa Saudiin jira eessin jira. Saudii malee bar biyya amantiidhaan guddatte gin haraama wanta jedhamu isaan bira hin jiru dhugaa rabbi. Tasuma wanti haraama jedhamu salaatti gin hundumtuu nama amantaan guddate gin wanti haraama jedhamu kun haraama miti yaani kun cubbuu miti ilmi namaa osoo dhukkubsa nama baranis yaani anis namarraa hin taphattare dhagaarraa miti na dhukkubuu hin danda'a. Yani yaadu ya haram jedhamu kuni gisee kan haram enggak betul nama garam